Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قدادين رأسنا جاء ولتدشان جر عثمان بقنا جاء ديبتي تولي إسين اللين بقنا جاء أيضا برد إن قد جاء ديسمبر قويا سدي لفان بقتم ما في خيسة تري مصر الرا كندتي إماليتين تري achii kaasee qubachaa waan hin jiruuf miidiyaa irraa hamma tokko fagaachuuf dirqame amma garuu haala tokko tokko mijjeefadhee deebi'eetiin jira. Dandeettii qabduun hawaasa keenya irraan fagaatiin hordoftoonni keenya si iyyaafachaa jiran. Dhugaadha. Anis hamma tokko qobaan qaba. Hordoftoonni keenya warri na iyyaafachaa ture warri keessaanatti barreessees hedduudha. Jaaladhee osoo hin taane dirqamaatu na fageesse. Jaalaltii isin naaf qabdan daran akkaan hojjedhu onnee natti horte. Duuba Kaanaadaa akkamitti garte? Haalli hawaasa keenya Kaanaadaa maal fakkaata? Amma duree qaceellutti naaf hin ifne. Warra Kanaadaa irraa himuu mannaa mee waan baqattoota keenya Masri jiranii himuu? Hayyee. Hawaasni keenya kanneen baqatanii Masri jiran yookiin lafa baqaatti argaman hedduun isaanii jireenya rarra'aa tokko jiraachaa jiran natti fakkaata. Abdii qaban hundayyuu inni irra kaayan. Waan gaarii abjootaa qaamni biroo akka isaan irraa jijjiiru eegan. Waan gaarii abjootuun bareedduudha. Ammoo hojii fi barnoota irraa fagaatuun sirrii miti. Yeroo bal'oo qabanitti osoo fayyadamanii hedduu tola. Xiqqoo booda asirraani bararraa kanaaf gaafa achi dheenee waan akkanaa goona. Gaafa achi geenye waan akkasii goona ja'anii taa'anii ifture herragaa oolan amma xiqqoonaaf ife malee anis sanuma keessaan ture. Namni maatii irraa fagaatee lafa alagaa jiru xiqqoo hamilee dhabaa beeki. Namni gariin dafee qubata. Kun ammoo biyyatti deebi'uu yookiin biyya sadaffaa dhaquu barbaada. Garuu hin dandeenye. Jidduu tanatti ammoo rarra'ee yaadduu keessa bu'ee yeroos qisaasee deebi'ee komatee fabaara. Garte kunoo umriin namaa ni deemti. Qe'ee abbaa keenyaa yookiin lafa alagaarra jiraannus waan gale haa beeynu. Bakka jirru bal'ifannee bareeffannee akka nama umrii guutuu irra jiraatutti haa quban. Kaayyoo bareedduu qabannee barnootaa fi hojiitti haa bobbaan. Akkasi baqattummaa tan uummata keenya irraa Rabbi haa guutu. Waan hamilee nu cabsaa Rabbi nurraa haa qabu. Aamiin. Mee eegaa hangana jenne amma gama sagantaa teenyaa haaseenu. Tole arri guyyaan Zulqiidaa 17 bara 1442 akka lakkoofsa jiraatti. Juun 26 bara 2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo waxabajjii 20 bara 2013 yogguu ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii qophii addaatiin eegalla. Itti aansuun iyyannoo dhaddacha jaalalaa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Dhiheenya kana lammiileen biyya keenyaa kan Saawud Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo hamtuu keessa jiru. Namoonni hedduu hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ni beekama. Dhimma kanarratti xiyyeeffachuun obboleessi keenya Abbaas waan qindeeffate qaba. Qophii tana dhageeffannee walitti dichaana. Doorsisni lammiilee Itoophiyaa Saawudii magaalota garaagaraa keessa jiraatan irratti jalqabame hammaatee kan itti fufu yoo ta'u namoonni waraqaa jireenyaa qabaniif kan hin qabne hedduunis qabamanii mana hidhaa dararfamaa jiru. Kan biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaatis lammiilee kaan gara biyyaatti galchuuf kan hojjetaa jiru ta'uu beeksise. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa namoonni 380 magaalaa Riyaadirraa gara biyyaatti deebifamanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee rakkoo hawaasa keenya irra gahaa jiruu fi haal jiru akkasumas tarkaanfiin gam mootummaan fudhatamaa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti koree hundeeffamee socho'aa jiru jidduu Sheek Keen kabajamoo fi jaalatamoo Sheek Jamaal Baddeessaa dubbisee jira. Gam isaanitti sin dabarsa.
هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال يرو أماتي لميلين كين بيجا سعودي جراتن كيس جران إرّا أك علماتي أك مانغودو بيكيناتي أك مانغودو بيكينا أشكيس جراتنيتي أكاسمس لما كان أول كابتة وريفنو غراغراتيس هردوف نواسن أك نمغا جرتوكوتي ما حال جرو إنسان رادعو فينا مجال كبرة مال أكجر جواب سنونجها سببي وكان موراكو لميلة كين نرجعو جركنا مماري. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجي فتوتك إني دعوتك إني بكم جرتن هندت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنين جنة. غلطهم أستاذ عباس نوفيرو كي تي في ونجربيتنا كيستي يرو أدد نمني دول بهت نمني أبما بفقرتني زماچا دول جامون جچو يرو هندانا ما توكو كل مالا نما سير مالي ورقاتي سو بيسنين كم نكابون وسماجرو يرو غري أك دولات تبنامتي أكست إرتتي فتامي غندي غوتون هالكني غيا غورما حالسانتو أمالي ديما جرا خبرنا كوني أدغودو إربال آدا مغالا بيتنا هم دولغي akkasumatti akkaan ulfaataadha hammaataadha akkasitti duula nama seeraan malee biyya tana taa'u qulqulleessina waan jiruun biittituun mootummaan biyya tanaa labsa baasee haala saniin itti deemaa jira nama hedduu guuramee walitti qabamee achitti immoo rakkoo guddatu mul'ataa dubartoota laafte tadayaa guyyaa keessa jirtu jiraata ilmoo xiqqoo ulmaa harkaa qabdu jira daa'ima jira kun hundi walitti guurameet bakka takkatti akkasitti walitti qabamee bifa hidhaatiin taa'u jira kun tokko kanuma dura immoo zamana dheeraa gara waggaa takkaa'u gara waggaa lamaa waan ta'u dargaggoonni hedduu walitti qabamanii hidhaa akka malee ulfaatu keessa turanii lakkoofsi isaaniillee hedduudha. kun lameenuu amma osoo kadursunuu furmaatan argatin kun irraan dhufuun hedduu waan kana ulfaachisaa deemee haala hama jira jechuu qabaan sunis ittuma fufee halkanii guyyaa ni saka'attamaa namni hattaa ka seera qabullee namarraa tana dubbii jajjabeessanii seeraan taa'ulleen qabamee achi dhaqee ilaalamee haala itti deebi'u haala kanaan namni rakkachaa jiru jira jechuu barakallahu fiik. Mee ustaaz akka argaa jirrutti ijoolleen biyya keenyaa ka achi keessa jiranillee karaa miidiyaalee hawaasaatiin rakkoo kana yookaan immoo ijoolleen biyya keenyaa ka achi keessa jirtu maalirraa of eeguu qaban jettanii yaaddanii ammaan kanatti. Barakallahu fiik dhaamsi waliigalaa ka dabarsinu dhugaadhaa haalli itti namni seeraan malee biyya takka namni yoo seenee hayyamaan malee biyya hundattuu biyya addunyaa hundattuu numa qabamaa. warri asii kunillee wanni isaan bu'uura godhatanii deeman sanii seeraan ala hayyamaan ala biyya teenya nama seenee qabneet walitti qabnee ofirraa gara biyya isaa galchina waan jiru as wanni jiru maali namni qabame sunillee mirgi isaa mirgi namummaa akka isaa eegamu bakkuma qabamee jiru sanitti waan barbaachisu gayaa nyaataa dhugaatii gayaa kabajaa namummaadha argachuu qaba waan jiru karaa adda addaatiin yaadachiifamaa turanii gaafatamaa koree adda addaatii wajjin nutis gaafachaa yaadachiisaa turre ka warri dippiloomaasittis itti jira hanqinni sun ni jira sun akka sirreeffamu itti himamaa jira gama kaaniin ammoo namni seeraan biyya tana taa'u qabamuu qabu seera guutee waan barbaachisu kafalee hayyama barbaachisu ka qabu isa rakkisuun qabuun badii malee nama achi oofuun kunillee miidhaadha waan jedhamulleen waan beekamaadha rakkoo mul'attu kunis itti himamee itti deemamaa jira gama kaaniin ammoo rakkoon guddaan jiru ijoollee teenya karaa baharaatiin hayyama malee biyya namaatti as yaatu kun rakkoo guddaa rakkoo beekamaadha bahara irrattillee lubbuu nama hedduu israafa godhanii bineensi gartanii qurxummiin nama nyaattu ilmaan gaggaarii boruu abdii biyyaa taatu ka barnootaan hojiin misoomaan waan feeteen biyya hoogganuu dandeessu kumaatamaan lakkaa'amtu akkatti biyyarraa yaa'uun sirrii miti waan jedhutu ibsamuu barbaachisaa seeraan malee biyya namaa seenuun sirrii miti addunyaa guutuu keessattuu kanaaf ijoolleen teenya lubbuu isaaniillee kabajaa isaaniillee maqaa biyya isaaniillee
miidhuun irraa haadha abbaa isaanii boochisuu yaachisurraa lubbuma isaaniitu gaagama akka amma jennuu kanarraan ga'urraa hambisuudhaaf karaa seeraan alaa karaa bishaanii gonkumaa'u namni tokkolleen akka hin deemne jennee jajjabeessinee dhaamsa dabarsuu barbaannaa. Akkuma san biyya tana keessatti badii adda addaa namni dalagu tokko tokko jiraachuun ni mala. Sungaa biyyallee bakka hin bu'u hawaasallee bakka hin bu'u sun akkasumatti warri biyyaa jala deemee ka seeraan too'atu tahaa inumaa santu maqaa biyyaa balleessee guutuu biyyaa guutuu nama gaggaarii dalagatumaaf rizqii barbaachaaf biyyaa bahee kabalaa takkallee hin qabne wanni sun gabalaan addunyaa waliin nama geessi isin ummata badiin akkanaa keessaa argamte waan je'uun biyyallee hawaasallee ummatuma miskiina nagayaa ka rizqii barbaachaa biyyaa bahillee maqaan hamaa wal ga'ee haalli itti ummanni nurratti xiyyeeffatillee ni jira jechuu baarakallahu fiik. Rakkoo kan furuuf isinis akka koreetti socho'aa jiraachuu dhageenye rakkoo ammaan kana achi jiru kanatti fakkeenya hawaasa yeroo ammaa gara biyyaatti galfamuu jiru kana waan kan hiikuuf hidhamanii kee jiran kan gadhiisisuu fi hojjetamaa jiraatu isin ammoo koree ta'uu dhagaa jirra. Rakkoo kan furuuf gam mootummaa fi akka hawaasa biyya achi jiruutti maaltu hojjetamuu jira? Baarakallahu fiik. Amma rakkoon jabaan jiru warri dur hidhaa ture ka suuraa isaanii sooshaal miidiyaa irratti margu dargaggoon jajjaboon qullaa akkasitti tattaan nama gaddisiisu sun kara biyyaa fe'amuu gaafiin teenya guddoon hatattamaan biyyatti galuu takka ka boodarra qabame kun immoo kunilleen seeraan keessummeeffamee kabajaan namummaa eegamtee fi kara biyyaa akka deemu wal duraa duubaan akka deemu seeraan ala duulanii qabuu fi mana cabsuu fi nama seera qabullee sababii malee nama hidhuun kunis akka dhaabbatu waan jedhu gaafiin dhiheeffamee jira. Koreen adda addaa karaa dippiloomaasii biyya teenya taasisa jirtuun illee hawaasarraayis waldayoota adda addaarraayis koreen ijaaramte akkasumatti walii wajji itti sossoomaa jirra. Kun gartanii kara biyyaa oofuun sun guyyaa kaleessaa hangi tokko jalqabamee jira waan gaariidha. Jabaatamee itti fufuu qaba. Namni kun mana hidhaa kanarraa guuramee kara biyya isaa hatattamaan akka galu jechuu wanni jabduuni. Taan immoo bobbaa akkatti daangaa malee deemtu akka nurraa dhaabbatu jechuu wama warra asiitti himanii biyya mootummaa asii hubachiisanii kun namarraa dhaabuu jechuu. Asirratti wanni barbaachisu amma akka dhaamsaatti inshaallah yoo na hayyamte dhaamsa jajjabaa akka hawaasaatti akka nama ummata isaati yaaddu ummata isaati rifatuutti wanni jennu warri as keessa jiru dhaamsa dabarsinaa warri biyya tana keessa jirru warra amma qabamee dubartoota ijoollee daa'ima achitti guurame kana haa gargaarru. Daa'imni aanan barbaada, bishaan dhugan barbaada, dubartii waa hedduutti haajamti. Ka dur sun mootummaa harka jiraa xiqqaatutu guddatu isaantu nyaataa dhugaatii isaanii danda'a. Ka amma guuramu haarawa kana gara 35,000 jechatti himanii sanii olillee ni taha. Karaa koree dhaabbattee jirtu jira ta hawaasummaa ta warra embaasii irraa nama hundarraa walitti qabdu manguddoo irraa jirtu jira. Karaa saniin nyaataa dhugaatii bitaa, bishaan bitaa, aanan bitaa, ijoollee xixiqqoo achitti dheebotaa jirtu tana hawaasni keenya kas keessa jiru magaaluma jirutti wal gurmeessee waan qabu waa bitee akka ummata kana koree tana dubbisee ijoollee tana akka dheebuun hin duune akka faadaa dubartii waan barbaachisu akka achitti dhaqqaban dhaamsa jabaa jajjabeessinee dhaamsa lammummaa ka islaamummaa ka namummaadha dabarsuu barbaanna. Qabxiin lammeessaadha warra biyyaatii wanni jennu ijoollee asirraa galtu tana akka qalbiin hin cabne karaa maleedhaan harka qullaa ka uffatallee hin qabne akkuma laallee garrutti galaa jirti. Gandi hundi, biitti hundi, magaalaan hundi, aanaan hundi ijoollee isaan keessa qubattuu isaan keessaa deemtee dhuftee achitti deebitu haa qubsiisanii haa gargaaranii. Mootummaanis akka mootummaatti mootummaa ka jedhamu yoo hawaasni isaa jiraatee yoo dargaggoota kana qabaatee yoo nama qabaate waan ta'eef ka federaalaa ka naannoo sadarkaan ijoollee tanaa gargaarsi godhamee taasirraa galtu tun haga qubattu. Yoo mootummaan dachii xiqqoota ka kenniteef yoo hawaasni nama 20 nama 50 dhibba tahee waa walitti darbee kenneef mucaan asii harka qullaa gale kun hirrifatu jechuudha, hin booyu jechuudha, gaddee hin maraatu jechuudha, lammee isaa baharatti as hin deebi'u jechuudha. Qabeenyi karabbiitii gargaarsas godhaa fi ijoollee tanaa liqiillee kennaa fi bulchiinsi dachii haa kennuu fi
mucaan kun achitti suuqii xiqqoo takka haa banatu mana shaayii haa banatu ijoollee afaan goggogaa asin deebiinaa jechuun osoo hin ta'in hawaasni keenya ka biyyaa gargaarsa akka gootaniif ijoollee asirraa galtu tana maqaa rabbiitiin maqaa hawaasummaatiin maqaa namummaa uumaaniitiin jajjabeessinee isinitti dhaamsa dabarsuu barbaanna. Qabxiin dhumaa Ustaaz Abbaas dargaggoota keenyaan kasirraa galu haa ta'u ka biyya jiru haa ta'u nam tokko karaa baharaa akkan deemu yoo dhaamsa abboota keessanii dhaamsa obboleessa hangafaa ka dhageessan taate arraboota nam tokko karaa biyya tanaa karaa baharaatiin karaa halaakaatiin karaa lubbuu teessan gaagaataniin akkan deemne jajjabeessinee isinitti dhaamna. Jiraadhaa biyya teessan keessatti obsaa rakkinni ni jira ni beeynaa bashannanaa yaatanii rakkoo isin oofee ni beeynaa sanumaa wajji namni danda'e karaa seeraatiin haa dhufu. Namni kun ar'arraa kaasee dallaala nama nyaatu ka foon namaa gurguratu ka bishaanitti isin darbee maallaqa qofa laalu kanaan sossobamtanii karaa bishaanii akka hin deemne biyya tana karaa seeraan alaa akka hin dhufne biyya teenyarraa karaa seeraan alaa akka hin baane ijoollee teenya ta dargaggeessaa ta dubaraa jajjabeessinee isinitti dhaamna. Kanuma Ustaaz Abbaas barakallahu fiikum. Hayyee Ustaaz jazakumullah khairan barakallahu fiikum galatooma sanin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ya rahmani ya mutiti angoni ayonu sitirkani nusalbatarankoni Rakkoon keessayyuu warra tokkummaan bahu yaa Allah nu taasisi nam keessan waliinaahu. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa 687ffaa soora qalbii guyyaa alhadaa dhaggeeffachuutti jirtan. Qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaas argataa jirtan jennee abdanna. Amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala dooseen jaalalaa banamee jira. Riqichsunnaa yannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan kii Aatu Qahaa jedhama. Iyyannoon kiyyammoo akkasii gadiiti. Eegam biyya Arabaa kan dhufee booda intaltakkaan wal barre. Yeroo muraasa wajjin haasofnee onnee irraa wal jaalanne. Achi booda si fuudhee si wajjin jiraachuu fedhaa jedheen. Isiinis tolnaan jettee yeroo itti bultii jaarrannu beellama qabanne. Guyyaan baallamaa geennaan maanguddoo ergadhe. Maatiin isii ammoo sababa adda addaa dhiyeessanii naaf kennuu didan. Isiin yeroo hedduu itti deddeebitee maatii isii amansiisuu yaalte turti. An mucaa kan haalaan jaaladha. Nikaaha nuuf godhaa jettee gaafatti. Isaan garuu ni didan. Boodarra isiin itti deebitee gaafannaan yoo rabbi kee ka sodaattu gurba kanatti hin heerumin inni siif hin ta'uu jedhanii maqaa rabbiitiin qaban. Waan an hin qabnes waa hedduu uumanii itti odeessan. An ammoo intala hedduu jaaladha. Isiinis akkaan na jaalatti. Kanaafuu maatii kee nurraa dhiisi. Qaadii birdhaynee nikaaha godhannuu jedheen. Lakkii osoo isaan maqaa rabbiitiin na qaban kan hin godhuu naan jetti. Mee wanti kun akkamitti ilaalama? Rabbii jedhi itti heerumin jechuun kun shari'aatti akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Maatiin isii maaliif akka didan osoo ibsee gaarii ture. Sababa adda addaa uumanii didan jedhe malee sababa kana jedhee waan takka illee hin dubbanne. Waan garirraa dhosse gaafat fakkaata. Iyyannoo akkanaa irratti yaada kennuun haalaan ulfaataadha. Kanaafuu duub gamabbaa murtii dabarsinaati iyyannoo itti aanutti ce'e. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Haatu Qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Yoo heeyyama rabbii guddaa taate dhihootti bultii ijaaruuf deema. Gurbaan na fuudhuuf deemu kun nama bareedaadha. Haala amalas gaarii qaba. Waa hundaa waliin dubbannee maanguddoos ergatee jira. Dhihootti guyyaa nikaahaa ni qaban jennee abdanna. Garuu jidduu tanatti nama tokkotu dubbii hamtuu takkaan na waswaasee rakkoo jabduu keessa jira. Gurbaan fira kiyyaa tokko natti bilbilee
Gurbaan ati itti heerumuuf deemtu nama gaarii fakkaata malee nama gaarii miti. Ana madura itti dhihaadhee wajji dalagee argee jira. Torbaan tokko yoo nagayaan si wajji jiraate achi booda sitti jijjiirama. Yeroo garii akka nama sammuun tuqamee godhata. Kanaafuu sitti haafuu ofirraa dhiisi. Nama biroo laalladhu naan jedhe. Gurbaan dubbii tana naaf himi fira haalaan natti dhihaatu. Na fuudhus hin danda'u. Ammas nama dhugaa dubbatu. Isas kijibsiisuun natti ulfaate. Usee bultitti seenuufis hedduu rakkadhe. Mee maal godhuu qaba? Gorsa keessan obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Abbaas? Dubbi jajjabdu keesseenti dhugumattu osoo maanguddoo hin ergatiin osoo itti himee gaarii ture. Ammas furmaata numa qabdi natti fakkaata. Mee furmaata akkam? Hanga ammaa guyyaan nikaa hin qabamneemi. Kanaafuu maatii isiitti himtee yeroo muraasa naaf kennaa gurbaa qorachuu barbaada haa jettuun kaa. Tun toofta gaariidha. Akkasitti tooftaa kanaan yeroo dheereffattee karaa adda addaatiin gurbaa haa qorattu. Ammoo maatiin isiitis nama intala kennaniif haala gaariin qorachuu qaban jenna. Waan haftee gama abbaa murtii dabarsina. Amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyyaa Tuqahaa jedhama. Abbaa faatiitiin irraa kiramanii jiran. Saniif namna fuusisu dhabee ofumaa intal dubbisee walii galle. Achi booda osoo maatii isiitti hin himin intal fuudhee galadheen. Eegasii abbaan intalaa dubbitan dhaga'ee nikaa nuuf godhe. Gaaf inni nikaa nuuf godhe walitti dabalamne. Am ilmaan lam qabna. Wanti kun akka shari'aa islaamatti akkamitti ilaalama? Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Hunda dura haadhaaf abbaa isaa Rabbiin jannataan haa gammachiisu jenna. Allahumma aamiin. Garuu nama isa fuusisu yoo dhabe intala namaa usee fudhatee deema? Tun dogongora. Dogongora guddaadha. Akka hundattuu amma nikaa hidhatanii ilmaanis horanii jiru. Rabbii waliin haa bulchu jenna kaa. Rabbiin jiru qananii haa jiraachisu jenna. Waan hukumi shari'aatiin wal qabatu kam abbaa murtiitti dabarsin. Ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyyaa isaa Tuqaafaa jedhama. An eega heerumee amata 4 caale. Garuu hanga ammaa ilmoon arganne. Maaliif akka ilmoo argachuu dhabne adda baafachuuf mana yaalaa haa deemnu jedhee abbaa warraa kiyya gaafannaan ilmoo ka kennu Rabbi malee haakimaa miti. Adabadhu jiraadhu. Halkaniin ka'ee du'aa kadhadhuu naan jedhe. Yeroo hedduu haakima haadhaynu yoo jedhuun akkanuma naan jedha. An akkuma dubartii hundaa heeyidiin natti dhufa. Garuu takkallee ilmoo garatti hin qabanne. Abbaan warraa kiyya ammoo na wajji haakima dhaquu dide. Achi booda ani isa dhokadhee ka'ee dhaqee laallamnaan ati fayyaa guutuu qabda. Gadaamessi kee qulqulluudha. Ilmoo dhaluu ni dandeessa naan jedhan. Anis ka'ee gara manaa galee waan irra oolee odeesseef. Amma booda hayyama kiyyaan malee yoo haakima dhayxe ni hiikamtaa beekinaan jedhe. Hayyee ati dhaqi ilaallami jennaan abadan kanaaf haakiman dhaqu naan jedhe. Haala kanatti waliin jirra. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Mee maal jettaan Abbaas? Akkana fakkaatutti inni amma dur laalamee rakkin qabaachuu isaa beekuu hin oolu. Saniif akkanatti haakima baqata fakkaata. Barkun qooda Rabbiiti. Rabbitu abbaa fedhee kennee abbaa fedhee dhorgata. Ta'us rakkina fayyaa wal qabatuuf haakima dhaqanii laallamuun waan gaariidha. Sabab dhukkuba adda addaatiinis ilmoo argachuu dhabuun ni mala. Osuma hakim dhaqanii adda baafatanii irra gaarii. Waan hafti gama abbaa murtiitti dabarsina. Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Heeyyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Alaabaan mallattoo biyyootaati. Biitti alaabaa hin qabne dichitanirra jirtu. Biitti hundi waan eenyummaa see ibsu filattee alaabaa qopheeffatti. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma alaabaa biyyoota garagaraatiin wal qabatee qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Alaabaan dachii tanarra jirtu hedduun yeroo gafareedha. Tarii gariin iskweerii ta'uu dandeessi. Haa ta'u malee alaabaan takka tan boca addaa qabdu ni jirti. Sunis alaabaa Neepaaliiti. Neepaal alaabaa rog-sadee lamarraa tolfame qabdi.
rog-sadeen lameen kunniin labbaa gama dagaleetiin argaman. Guddinaanis wal caalan. Inni gama jalaatiin jiru kan gama gubbaatiin jiru ni caala. Rog-sadeen lameen kunniin fiixee gaara Everest lamaan kan biyyattii keessatti argamu bakka bu'a. Alaabaan tun addeessaa fi aduus ifirraa qabdi. Mallattoon tunis hanga aduu fi addeessi jiranitti biitii Neepaalis ni jiraatti hiikaa jiru akka waan qabuuti. Alaabaa dachii tanarra jiru keessaa kan 55 ta'u halluu dagalee sararame qaba. Akkasumas alaabaan hedduu halluu 3 qaba. Alaabaawwan dachii tanarra jiran keessatti halluun adiin, diimaa fi cuquliisni baramaadha. Yoo xiqqaate halluuwwan 3 kana keessaa tokko kan biyya hundaa irratti ni argama. Jamaayikaan garuu halluuwwan 3 kana guutumatti lagatti. Bara 1962tti wayita bilisummaa isii gonfattu halluuwwan adii, diimaa fi cuquliisa dhiistee magariisa, keelloo fi gurraacha filatte. Bifa wal qabatee biyya alaabaa isii irraa bifa parpilii qabdu takka qofa. Isiinis Doominikaa jedhamti. Allaattiin biyyattiin ittiin beekamtu tan Sisaaruu Paarot jedhamtu bifa kanaan walitti dhihaatti. Isaanis saniif jecha bifa kana fayyadaman. Filipiinis haala jirurratti hundooytee halluu alaabaasii jijjiiruudhaan beekamti. Yeroo biitti nagaya qabdu alaabaan biyyattii gubbaan cuquliisa tahee jalli ammoo diimaa taha. Yoo biyyattiin waraana keessa jiraatte ammoo halluun kun ni jijjiirama. Diimaan gubbaan tahee cuquliisni gama jalaa deebi'a. Adiin bifa rog-sadee qabu ammoo bakkuma jiru tura. Alaabaan Paaraaguwaay ammoo fuula lama qabaachuun tan addaati. Fuuldurarraan asxaa Rippaabilika Paaraaguwaay jedhuutu jira. Duubaan ammoo asxaa nagayaa fi haqa jedhuutu jira. Alaabaawwan dachii tanarra jiran hedduun fakkiiwwan garaagaraa hedduu qabu. Bineensota, allaattiiwwanii fi meeshaalee garaagaraa ofirraa qaban. Alaabaan fakkii ilma namaa qabu kan biyya takkaa qofa. Sunis kan biyya Beeliiziiti. Namoota lama kan meeshaa baadhatantu irratti argama. Alaabaan biyya biraa kan nama ofirraa qabu hin jiru. Alaabaan meeshaa saayinsaawaa ofirraa qabu ammoo kan biyya Poorchugaal qofa. Gaachana bifa asxaa alaabaa irratti argamuun duuba meeshaa astiroonoomii ittiin qoratantu jira. Kunis tattaaffii biyyattiin gama astiroonomiitiin goote ibsuudhaaf kaayame. Alaabaan Indonooziyaa fi Monaakoo wal fakkaatti. Lameenuu gubbaan diimaa jalaan ammoo bifa addaa qaban. Bara 1945tti Monaakoon alaabaan kiyyana jalaa hatame jettee himattee turte. Haa ta'u malee wayita qoratamu alaabaan Indonooziyaa jalqaba dalagamuun isaa beekame. Garaagarummaan alaabaa lamaan jidduu jiru bal'inaa fi dheerina isaati. Alaabaan Roomaaniyaa fi Chaadis akkaan wal fakkaatan. Alaabaan biyyoota lameeniituu bifa 3 kan irraan gadee sararame qabdi. Cuquliisa, keelloo fi diimaadha. Garaagarummaan isaan jidduu jiru cuquliisni gosa garagaraan taa'uu isaati. Ta Roomaaniyaa cuquliisa ifaadha. Tan Chaad ammoo cuquliisa dimimmisaadha. Alaabaan bifa takka qofa qabu dachii tanarra hin jiru. Amma dura biyyoonni alaabaa akkanaa qaban ni jiru ture. Faransaay bara 1815 hanga 1830tti bifa adii qofa fayyadamaa turte. Afgaanistaan bara 1880 hanga bara 1901tti bifa gurraacha qofa fayyadamaa turte. Liibiyaan bara 1977 irraa hanga bara 2011tti bifa magariisa qofa fayyadamaa turte. Faransaay diimaa fi cuquliisa moggaa lamaaniin itti dabalte. Afgaanistaan ammoo diimaa fi magariisa itti dabalte. Liibiyaan ammoo diimaa fi gurraacha itti dabalte. Tana quba qabdu. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa tan guyyaa Alhadaa isiniif dhiyaattudha. Hayyee Abbaas, xumurarratti odeeffannoo dhiyeessitu qabda? Ni qaba. Hayyee itti fufi. Dhaabbileen fayyaa addunyaa biyyoon hiyyeeyyiin talallii COVID-19 dhabaa jiruu jedhe. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti biyyoon hiyyeeyyiin talallii COVID-19 karaa sagantaa gargaarsa talallii COVAX jedhamuutiin hamma tokko argatanii kan turan ta'us hedduun isaanii yeroo ammaa hanqinni talallii mudatee jira jedha. Qondaalli olaanaan dhaabbatichaa Dr. Bruce Alward akka himetti hanga ammaatti sagantaa COVAX jalatti talallii doozii miliyoona 90 biyyoota 131 raabsamee jira. Haa ta'u malee wayita vaayirasichi daranuu tatamsa'aa jiru kanatti talalliin raabsamu kun baay'ee xiqqoodha jedhe. Biyyoota Afrikaa tokko keessatti weerarri vaayirasichaa marsaa sadaffaan ka'uu fi talallichi dhabamuun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siirii Ramafoosaan biyyi isaanii weerara vaayirasichaatiin wal'aansoo walqabaa akka jirtu himuun biyyoonni dureeyyiin ofittummaadhaan talallii walitti qabatanii irtaa'uu hin qaban jechuun qeeqe. Ramafoosaan akka jedhutti Afrikaatti hanga ammaatti talallii doozii miliyoona 40 qofatu raabsame. Kunis baay'ina uummata addichaa keessaa dhibbeentaa 2 gadiif qofa kan ga'u ta'uu ibsame. Mootummaan Afrikaa Kibbaa COVAX waliin ta'uun akkaataa talallichi Afrikaa keessatti oomishuun
baay'isuun danda'amu irratti akka hojjetus sagantaan COVAX jedhamu talaalliin COVID-19 karaa qixa sirrii ta'een biyyoota addunyaa akka wal ga'u keessattuu biyyoon hiyyeeyyiin akkamiin talaalamuu akka danda'an irratti hojjechuuf bar darbe hundeeffame hanga xumura bar 2021 talaallii doozii biliyoon 2 addunyaan ga'uuf karoorfatee ture. haa ta'u malee sagantaan COVAX kun sababa ofumaa fi rincicuu biyyoonni guddatan agarsiisaa jiran irraan kan ka'e akka yaadametti hin milkoofne. Akka gabaasa BBC'tti hanga ammaatti biyyoota akka Ugaandaa, Zimbabwe, Banglaadeshii fi Trinidad fi Tobago hanqinni talaallichaa isaan mudachuu ibsan. Odeeffannoon har'aaf qopheeffadhaa ganuma waan nu dhaggeeffataa turtaniif guddoo isin galatoomfanna. Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aatiis asumarratti goolabnaa hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. نور الهدى صورة قلبي مسلمة